ibsuudha. Isinis irreechi isiniif maal akka ta'e ni ibsattani jechuudha. Nama lama siinisne itti fufnaa hin wallisna xiqqishoon hin taphannaa wallee ittiin hubane akkasitti irreechi isiniif maal akka ta'e ibsitanii jechuudha. Akka namni biraa haa ga'u natti fakkaata. Sambooda marii booda waan tollee waliin qabnu gabaabsineeti. Galatoomaadha hundi keessanuu viidiyoo akkuma banattanii ta'uu qabdanii baga asitti argamtanii baga ayyaana irreechaatiin hundi keessanuu ijoollee abbaa gadaa isinii gaheen isinii jechuu barbaada. Dubbattanii baga wajjumaanuu geenyee baga wajjumaanuu geenyee. Irreechi irree keenyadha. Irreechi Oromummaa keenyadha. Irreechi irree keenyadha. Irreechi Oromoodha. Aadaa isaati. Eenyummaa isaati. Eenyummaa isaa kan ittiin ibsatudha. Bareeda bareeda. Badhaashi. Okay. Itti fufi. Anaaf irreechi irree kooti. Oromummaa kooti. Bakka Oromummaa koo waan itti ibsudha. Irreechi anaaf bakka kanadha. Irreessa. Ambii dhugaa Kiristoos. Caaltuu maaliif irraan immoo geenyee isiniin ja'a mee sodaadha. Dhalaa hin sodaatin homtuu as hin jiru. Wallee ibsaa mee ibsaan beeziin isaa guddaa waan ta'eef wallee inni itti haa banu ibsaa wallee itti baname hundi keenya walii shaa inni akkasitti kan gubate haa gubatu okay. Ibsaa bagana gyaa duraan dursoo. Inni keenya gubatu. Oromoon yoomillee taanaan gara olii marii gara gadi deemu. Yoomillee taanaan. Gaayisa akkanatti sun baluu hin danda'a. Wayyee ibsaa. Kyaan akkanatti yoon hin taa'e. Warroonni sagalee naa taatanis matta kan sangaa. Maalti eeggattee biyoo? Maki muuziqaa bani bannaatishun osoo hin caffariin Tokkummaa hajoosa. diinni keenya gubataa jira har'a. Azala kunoo deemanii barreessan jiranii maal balleessa hasi. Tokkummaa nuu daas. Gaayisa. Jala kokkuriin godha kokkuriin godha. Akka fedhan itti dhiisaadha. By the way kan nu arrabsus kan wanni jirus as jala haa gubatu. Koppii link gochuu ganuu hin raambatina. Okay. Eenyu yaada jee? Ani yaadan qaba. Itti fufi haasee. Ayyee gara toomechaa baay'ee sin jaaladha hunda keessan baay'een kabaja. Duraan dursee ayyaana irreechaa ayyaana guddicha East Africa baga nuungee Oromoo hundi keenyayyuu baga gammannee baga geenye jechuun barbaada. Ispeeshaalii akkuma beekamu ayyaana irreechaa miilanaa irratti wantoonni wal falmii hedduu ture ayyaanni akkasiidha jedhanii wal falmaa turanii garuu isa cabsinee ayyaana keenya irreecha miilanaa irratti haala addaatiin ispeeshaalii haala bareedaatiin haala namoota hedduu boochisuu danda'u haala namoota irreecha hin jaalanne warreen irreecha jibban boochisuu danda'u haala ajaa'ibaatiin kabajuudhaaf jirra boruu kan Naafuu hunda keenya baga ittiin nungee baga hunda keessaniin ga'e baga gammanne jechuun barbaada. Irreechi immoo akkuma beekamu irreechi aadaadha, irreechi oromummaadha, irreechi waan hundumaadha, miidhagummaadha, irreechi kan ittiin Oromoon addunyaa irratti ittiin beekamudha, tokkummaadha, wal jaalachuudha. Kanaaf baga geenyee baga geessan hundi keessan iyyuu baay'ee sin jaaladha Oromoo kun baay'ee sin jaalladha. Jirtu. Jirra jaati sagalee ol kaasa. Jirra. Hagubattu jirtu. Jirra. Jalana jirra Warra fuudhaa kan nyaanne jirtu. Jirra. Yaa abbaa gadaa jirtu.
Jirra. Akkasi gubatta gana gubatta se. Mana abbaati. Galatuma makki sagantaa akkanaa nu qopheessitu hedduu si galateeffannaa. Asirratti kan jechuun warra ijoolleen keenya kan kaabaa kan dhiyaa kan Oromoo geettan irreecha bara 2023 baga waliin geenne irreessi mallattoo jaalala irreechi tokkummaadha. Irreechi nuuf qabeenya irreechi mallattoo tokkummaa ilma Oromoo takka falmataatti mallattoo tokkummaa iddoo itti wal arga uummanni Oromoo aadaa safuu kaleessaati waan ta'eef diinota hedduu cabsinee as geenne diinonni hedduu nutti ilaalachaa turanii anaaf irreechaan waan jedhu qabu jechoota itti waa'ee irreechaa hin qabu baga gammaddanii baga gammannee baga olmaan geenne galatooma. Asumaan jecha tokko waan tokko jechuu barbaada namoota irreechi nuni ilaallatu jettanii ni beeytanii irreecha bara 2000 meeqa ture? Bara 2000 meeqa ture ni yaadda? Guys, bara 2000 meeqa ture isa? 16 bara 2016 keessatti hin beeytan no 17 no ni beeytanii namoota hedduu namoota 20 guutuu boolla tokko keessatti kan awwaalamedha irreecha jechuun. Sababa maali? Sababa Oromummaa isaanii qofaatiin. Irreecha irratti namoota guyyaa irreechaa boolla tokko keessatti awwaalame jechuudha. Maaliin? Oromummaadhaan. Oromummaa calaqqisuun achi dhaqanii namoota hedduu nama 20 ol boolla tokko keessatti guyyaa tokkotti guyyaa awwaalamanidha. Guyyaan irreechaa jechuudha. Oromoodhaaf irreechi miidhagina qofa osoo hin ta'in Oromoodhaaf waa hunda irreechi. Sanumaafuu irreecha hedduu jaalannaa. Baga asitti dhuftan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan jechuu barbaada. Irreechi sirrii miti. Inni reeffatiin warri jedhaniiti. Namti oggo Oromoon tokko taate waan takka fudhanne jenne karaa kaanis achi harkisee jarkiftanii labshaan irra dhaabdan dhiisaan itti gahee mataa tanyanii taphanna kaanaa itti ooffatu maqaa hin dhayinaan dhaamsa kee itti oofadha. Gugumee itti nu bane aanduudhaa fi ayyaanni keenya itti miidhaguudhaa fi afur mana nafxanyaa gisee seentan Oromummaa qabadhaati seenaa malee paartii qabattanii seenina. Nuti warra biltsiginnaa itti warra dhaabaati maal jettanii dhaaba kamiyyuu deeggartan bikka tokko gisee deemtan akka Oromootti dubbadhaa akka Oromootti dubbachiisaan isin jechuu barbaada. Kanaan isinii dabarsuu barbaada.